እሺም በሬቻ ቀለዳ ዲሪ ለጓርጉ ጀልቀቤራም ወንዶቹም የወር አበባ እናያለን። ብዙ ግን አይናገርም ኩኖ አሁን ይሄ የወር አበባ የሴቶችን የሚመስል ደም አይደል? ኩኖ አከስ ጀዳጅሩ ዲሪስ ለጉ አርጉ ጀልቀቤራ ጀዳጅሩ አነ ኡምሪ ኮቱን ጌኘሞ ሞሃን ዲረሚት ኦፍ ሸካን ጅራናም ሞ ዲረ ወንቲ ጀደም ወንቲ ብራጅር yookun jiraate qofa addanu baasa awroota moo jara durba dhiiraa kanatu argaa jira jedhan jara kana natti fakkaata bakka awroota jara kana Fiyaate harmeetoo na kottu tafeeti awroota jara kana malee nuyi miti karaa baraatiin immoo Dubaayin keessatti maaltu hojjetamaa jira Dubaayin keessatti wanti gaggeeffamaa jiru maa inni qoy በዱባይ አፋቸው ላይ ተጸዳድተው ከ30 እና ከ40,000 $40 በላይ ሴቶች ብር እንደሚከፈላቸው ታውቃላችሁ? ምን አይነት የተረገመ ዘግናኝና ቀፋፊ የሆነ ነገር ነው? አከሰሬ ጀቹን አማዱ ጋር ብቻ በቃ አመሬፍ ጉረቁ በካተን እዩ ቆይ ረኪና ዲዱ መከነ ገሌራ ወሮታ ረኪና ዲዱ መከናቱ ጅራ ዱጋራ ብቻ ከነ ቤላንዱ ወይ ረኪና ከከናራ Yo, what's good YouTube? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akam jirtu naguma damo barikuma la mafkuda saddeet baay'ee tamachee jira dhugaa rabbicha. Maayina daraara misterisa kun. Sigaru baay'ee tamachee jira. Waan argattan kanatu walitti himne garuu barbaachisaadha. Viidiyoo keenya har'aatiin viidiyoon kun laayikii meeqa barbaachisaanii laayikii 1,179 9,999. Namni tokko akka nafne hundi keenya iyyuu laayikii godha. Copy guys tap goda nikilu da wande timing guys timing garma mutola tona dako thank you so much family Hi family. I give it. Thank you so much family. Thank you so much. Galatoma family. Koy aanin jedhu jireenyi tiktokeroota kana ta'e orota. Akkasii amma jireenyi tiktokeroota. Tap share copy link godhaa fi kadeemaati senis mana miidhumaan yoo ta'e Finfinnee keessatti argamana kireeffadhee jiraachuu eegalee ji'a 2. Irreecha barbaadatti hangama kiyyaa nama 20 mana koo bulchuuf qophii koo xumureetin jiru. Firaashii kanarra nama 4 turaaf. Akkanarra dhaabbata rafu hin jiru akkanatti. Carqii kanarra nama 6 ta'anii rafu. Dalga 1 2 3 4 5 6 nama 6. Bakkee kana wanni balleessan hin jiru. Hundi keessaa kaartoonii fidadhaa koottaa. Bakkee kana nama 6. Gaafa irreecha nama hanga kana bulchee bariitu na aariyaan nan deebi'a maatii kootti nan deebi'a abbootiin qabeenya warroonni qe'ee keessan babal'aa maal yaaddanii baratan maal yaaddan nama meeqa bulchuuf yaaddu hoggana abbootii qabeenya taphas gaabee dhiisoo ormaa lambuudinii barana lakkii Irreecha amantaa muslimaatiin baay'ee dhorkaadha. Jarra amantaa muslimaa irreecha dhaquun qabdan. Irreecha irratti waa baay'eetu gaggeeffama. Gatii ta'e jennaan ulamoonni gurguddaanis ni dhawu. Jarri immoo hin deemne malee jettan bakka natsaadhaan argattanii jirtu. Bakka tolaan argamee jira. Meenyuun bara deemtu gurbaasa ammaa bira deemtanii akka kana 10 taatanii itti raftu jechuudha. ችግር ብልሃትን ያስተምራል ጀት ጀርሱን ሶ በቃ ቀኒ tokkoof akkam taatanii gara biraatiin immoo obbo Mallas Zeenaawii du'arraa ka'anii jedhamanii jiru. Biyyi isaan keessatti argaman immoo biyya Arabaa keessatti jedhamaa jiru. Oy abbay gaddabamee dhumeera jannaan kaanii orota kana arguudhumaaf kaanii malee waan biraatiif hin kaanii ammasa. Moo numatu du'e achi jira.
እጅግ ያሳዝናል። ከደቂቃዎች በፊት ያ ረቢ አቃተኝ አበርታኝ ብላ ፌስቡክ ፔጅ ላይ ማለት ነው የፖስተችው እህታችን ኸይሪያ አሊ ማለት ነው አሁን ላይ ከዚህ ዓለም በሞት መለየቷም ተገልጿል። እጅግ የሚያሳዝን ነው። በፌስቡክ ፔጅ ላይ አብዛኞቻችሁ ታውቃታላችሁ። ኸይሪያ አሊ ከደቂቃዎች በፊት እንግዲህ ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ ያ ረቢ አቃተኝ አበርታኝ ብላ ፖስታ ነበረ። ነገር ግን አሁን ላይ ህይወቷ ማለፉም ተገልጿል። እጅግ ያሳዝናል። አላህ ይዘንላት። መልካም ሙጨቲን ኩን ነሞኒ ባየን ፌስቡክ ዮ ፈየደምተን ፌስቡክ ይረተ ቤክቱ ሙጨቲን ኩን ያ ረቢ አንደ ደበራ ያ ረቢ ነገር ጋር ጀዳ ተርቴቱ ዱወሲቲን ዱራየቹ አሰው መለ አማየሩ አማ ከነ ኬሰቲ ልቡን ሲያከደርብ ሂማማ ጅራ ኦሮታ ዋንስን በሩ ቀብደኑ ኬሳ ዝሬኝ ዱንያ ኩን ኢራሚቲ በቃ ዝሬኛ ሐመድ ዝራተን ኬሰቲ ሃፒታ ዝራዳ ሐላ አመት ትጅርቱ ከነ ቦሪሙ ማሊፈን ያከሰነ ጭንቀማቶሪ ሙሪኮ ሰነ ኬሰቲ ኩ ይቱ ዋነ ከሲ ጎደ ጀተኒ ያዱ እንደንዴሱ አመት ዝሬኝ ኬሰን ኬሰቲ ጭንቄኒ በርባችሱ በቃ ኦሮታ ኬሰቱ ማቲን ኮኩን ጭንቀሙን ቀብደኑ የሮ መነከነ ኬሰርፍተን ጭንቂ ኬሳን በቃ ቶክ ላም ሰዲ በቃ ጭንቂ ኬሰን ወቶ ኮብራ ካንቴስስ ወሊገሌ ኑሮ መልከብቹ ሲያታና ሲያወርድ ብዙ ነው መዘዝ አመ ጅሬኝ ኬኛ ከናቴ ጀራ አመ ኩን ጅሬኛ ቆይ አመ ከናም ቦደማ ኢንቤክቱ መነኛ ታይሮ ዴምተን ኬሰቲ ኛነ ዘርጊዳነ ሰኒፍ ዱፋሚቲ አመ ወንተ ሱን ሀፉዳፊ ጀደማ ጀራ ማይኒ ኛታ ቶኪቴ ቆፈዮ አጀጀተኒ ኩሺና ዱማ ዴምተኒናን መራኒያ ፋነሽን ካኒናን አቹማን ባቱ ወይኔ አከስታ አጀራ በቃ ጅሬኝ ኬ እሺ ኦቦሌቲን ኮ የሮቦት ኦጀቱ ጀራ ጉርባን ያዝከኝ ወይ ፖለቲካና ሽሮ ጋር ነው ፊዱዳ ኦሮታ ፖለቲካና ሽሮ ጋር ፊዱዳ ሚጥብት ያዝከኝ ማልተሽ ያዝከኝ ወንዴቶ ኮንታ ፈንጀሮ ማልገዲ ቪዲዮ ዳፍሻም ማልገዲ ፊድ ያደራ ረቢ ወጢ ማልገዲ ፊዱ መረቂ ገዲ ፊዱ ዳፊ ፎንኪ ዶቶ ኮሚሳው ጀዱ ጀዳሚቲ ከኒናን መረቂ ሳ ገዲ ፊዳ ጅርቲ namni ko foonki tokko guyyaa lama sadi nyaata horotaa sister wal arganna hojii kee kana bagaan arge bakka hojii kee kana sister akkas godhaa jirta lakka namni ko sangaa tokko qanii lama sadi nyaata mana keenyatti bakka ammisaa tokkotti Ahoy balo, yaman madalla hatiyero. 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 maal mallisa hiriira guddaa gaggeeffamee jira. Hiriira kana keessatti immoo Haacaaluu Keenyaa yaadannoo Haacaaluu Keenyaatiif hiriirri kun godhame baay'ee kan nama bohaarsu baay'ee kan nama gammachiisudha hiriirichi. እሺ ኦንላይን ወል ገርጋሬ ወጅን ዝራታዳ አማ እኔ በቃሻ አረ ምን አረታው በቃ ሌላ ቃል አምጣ ብዙ ነው እንደ ለካ ያለ አይትን በቃ አምጪሽ እሺ አመጣለሽ አምጪ እዚህ ጋር ለሰጂ የፈለግሽ ነው እሺ ኦንላይን ወል ገርጋሬ ወጅን ዝራታ ጀናን jechuun ዘይቲidha kan kennamuudha jedhe amma ዘይቲን ከአከብየ ኢትዮጵያatti waa guddaadha yeroo ta'u
ኦሮታ ከብየ ኢትዮጵያት ዘይቲ ዋጉዳ ዘይቲ ከኑ ጀናን ቆዳ ጉዳን ፉዴ ድፋ ማለ ሲኒ ዳናን ከኒን ጀዳ ጅርቲ አቹማን ሀሪሳ ፉዱ ጀዴ ወልገሌ ጅራኒስ ነምቺ ኩኖ ፈጀሱን ሳነ ፎልገሌ ዱጋራ ብቻ ማልቱ ስለ ጉቱ ሰገዲ ፉዱ በይሲንጀል ማፍ ስለ ጉቱ ሰገዲ ፍረቴባት አቹመት ከራ ቆዴን ፍዱፊ በቃ ነምቺ ኩኖ ፈጀሴራ ኦሮታ ኃይላ ቀረብት ማረኛት ደብሮ ሞሬሳ ባ hot lagani mara injiru lagani mara binfitin tuba inyato rat inyato dugara bi gurban kun seeratin yaachu qaba orota jolle se biyya kana kan godha jiru seeratin yaachu qaba mucaan kun ilma keetii orma miti abba ilma keetii ni nyaata nyaatu jetta jechuun ilma keetii fi yoon taane eenyuuf taatas dhugaa eenyuuf taata amma wayyo carraaqo anaan fayyaatin awwaalan otoo narkaa qabu otoo biddeen narka rumbeela otoo bishaan narka rundee burda fayyaatin awwaalan an korra taa'een an kooti jiraachuu dadhabe kan narkaa fudhate dagooko kan narkaa fudhate warra baala gizee fi teknoolojii sabuu teknoolojii addunyaa kana irra naanneessanii kophaa kootti lambisanii kaakunno madira maal taate eenyudhaati nan beektumoo si baruun barbaade eenyudhaati nan barree si baruun barbaadati baala gizeedha shati baala gizeedhati silumayyuu orota amma sin baala gizeedha isin baruu sin barbaadu baala gizeedha sin gatii ta'e jenna ani sin baruu sin barbaadu laayikii gootanittuu garuu gootanittuu subscribe sudah merah. فشم من لم نفشل لنا من يفسجين قلت بدك لا يفرق نفشم اللي لم نفشم إني كل جاي قال تكون يلا شغل بقى عنشيني عصبي بيت جنبراس عصبي بيت እሺ ሁለተኛ ማለት አንቺ ለምን ሽንት ቤት እሺ ይጂና ሲንክ ላይ ተኚ ሁለተኛ ሽንት ቤት እንትን ጠጭ በቃ ሶስቱን ነው መቀጣው መርጠሽ ይጂና ተቀጭ ሽንት ቤት ምን ማለት ነው የትኛው ነው የምጠጣው አማራጭ አለሽ የትኛው ነው የምጠጣው ሽንት ቤት ውስጥ ያለው ነው አጠጭ አረ መርዛባሽ ጠጭ ምን አገባሽ መራጫለሽ መርጠሽ ተቀጭ ይመለከተኝ ሶስተኛ ምንድን ነው አንደኛ ተፈሻለሽ አልሽ እምቢ አልሽ ሁለተኛ ደግሞ ሄደሽ ሽንት ቤት ሲንኩ ላይ ተንከባለይሊ ሶስተኛ ደግሞ ማለት ነው ሄደሽ የሽንት ቤቱን ውሃ ጠጪ ታሴ በቃ ሶስተኛ ደንቆሮ ኮለሽ አለም ስክሪ ነው ደንቆሮሽ ሶስተኛ ምንድነው የምትዩ አንደኛ ምንድነው ተረጋጊና አንደኛ ማን ይሰጣት ግን እንደው የሆነ ሰው ስትዋት ቆን ወለላ ዮሮታ አመዘርኩን ወለጄሱዱ መራ ማልተፈፊ akkamitti shinti beetii dhugi jedham yookiin immoo laayivii kana irratti dhuufi jedha jirtiin maaliif fooqii irraa siif utaaltu malee akkasii wayyu tu fooqii irraa utaalte yoo haftee saaftu yoo nafnes bakka maarakkoon jira qixaata homaa inni kuni soba propagandaadha malee waan ta'uu danda'u miti gosude nuti obboleeyyinis hin beekna maali sabinaan yaadataa Hayam samala sekesi ati nama guddaadhaan gaafi kadhidhaa gaafadha gaafi sirrii ati adeera guddaa kana qabdaa biraan kaamaala haasoo mazaalaa kana mizaana irra kaayi mizaani haasa'iree maal waan areede bira jechuun maaltu si aarsaa jira maarakkoo jira yookiin hin ta'u jechuudha maaltu si aarsa muu jechuun dubbii biraa qabda keessuudhaan kutee rifeensutti malaa'ee jira gaafi sooba kaaree haasoo mazaalaa namni haasoo danda'u haasoo gaafi sirrii ati obboleetti bar siif maali obboleetti waan biraa fakkeessu jirtanii bara amma sooshaal miidiyaa kanarratti sabriinaa miqirriyyee masuudee jinni isni masuudee tun bee kwanzaan kafreenu naman kafarsiisa welcome bro welcome as nu ta'i please akkas nu ta'i musudee kana finna akkas nu ta'i mucaan dhufee jira
Maal akkasi siidaa ammaa kanaan waan akkasitti raashinii baaqanii akka jeesan fidaanarra. Qoykaa dura ayili finna tasgabbaay. Akka dabilii kanarratti waanta machokkoli bareedu tiyete kisamachi. Ni kafrecha akka nama finna tasgabbaay kadurani. Ay. Sabrina tasgabbayti of hojjeteeti. Achimoota falmi akkamiti akkaati dubbachaa jirtu akkaati irti lolaa jirtu kun. Thank you so much family. Maali? Boosiis dabiliidha jira. Dhugaadhaan bakka yoo teessin ta'a yoo hin taanes hin ta'u maa inni akka kana siisisu. Isaayyuu maadara rabbii mucaan maal ta'e addii kana waan nama iyyisiisu mucaan. Miti wajjin hojjetaa jirta wajjin haadhan hojjetaa jirta. Naqaameera bakka akkasii tanii naqaamuu dhiisaadhaa fi naqaameera hojiin keessa. Gara biraatiin garuu wanti nu dhagaa jirru kun dhugaa rabbii dhugaa taanan baay'ee kan nama naasisudha. Waa'ee maakii irratti haasaa bee qofa dhaggeeffadha. Shaarraa sirra gadi baatee ani dur beektoota namarraan nama $300 gurgureedha. Faayidii san gadi baasuu hiika Saawudi Arabiyaa san lubbiyya. Poostii godhuu gadi baasee yaadataan nama wayii akkanan wal si barsiisa. Kennaa harmee keetii inni bite san dagatte. Dagatte faayidii san. Abbaa biyyaa dhiise waa'ee abbaa biyyaa itti deebinee haasofna. Jechuun akkamitti akkaati durba taate amma sittani sodaas taatu du'an oolanii boombiin gaaran bahu kan boko yaafan addoo. Seenaa Saawudi Arabiyaa sanii. Beeriin makii saaxilattee makii waan hin taane irra kaa'attee seenaa hin taane seenaa fokkataa ofirratti galmeessite. Seenaawwan fokkataan duraan dalagaman kan beenu jira qabatamatti beerii tana yeroo dheeraa beeka gaafa isin Facebook irratti waa'ee qabsoo Oromoo irratti caffaraa dhiichisaa turte beeka isiidhaa fi beeriidhaa Ahmad Bosona Baaleeti Boonsaa Margaati nama sadiin ta'anii ijoollee Saudi Arabiyaa Mazraa fi re'eetiisan hoolaatiisan baadiyaa keessatti maqaa abaa'ootiin birrii irraa saamaa akka turan qabatama beekaa ragaa guutuu qabachaadha. Surrakkoo hin qabu namni nyaatame jira yeroo sanitti Oromoonni bilisoomsina isin bilisoomsina rakkoo keessaa isin baafna jedhanii nama hedduu sobanii birrii irraa nyaatanii sun nyaatamee jira. Ragaa nama beeriin ofirratti baafte yeroo hedduu biyyoota Arabaa kana keessatti ijoollee miskiinnan afaan hin beekne ta biyyarraa gara biyyoota Arabaa tana deemtu Paakistaanitti, Hinditti, Bangaalitti, Suudaanitti, Araba Suudiitti fi Yemanitti dallaalonni shamarran teenna warri afaan beeku mallaqaan gurgurataa ture jennee gaafa nu iyyinuu nu amanuu diddan beeriin gadi baatee mallaqa san ragaasan ufitti baatecha gaafa san dallaala shamarran teenna dhiira biraatitti gurgurachuu keessatti ga'ee guddaa akka taphattee fi makii $300 akka gurgurattee dubrummaa isii irraa fudhachiifte gadi baatee ofirratti ragaa baate waan an jedhee miti waan isiin jettechaadha. Ani wanni beeku ijoollee miskiinnan irraa isiidha Ahmad Bosona Baaleetiif Boonsaa Margaa mallaqa maqaa abaa'ootiin ijoollee miskiinnan irraa guuraa turuu ragaa qabatama qaba. Mallayni sun eessa ga'ee mallayni guurame sun Oromoo bilisoomsee ka jedhu sun gaafii biraati akkasumatti dhiifna. Sinigalee ragaa nama beeriin ofirratti baate kun ammoo sababa makiin an dubrummaa qaba jettee fi abbaan manaa isii dubrummaa makiidhaa gabbayee himeef wanni kun gubatamee ummatatti coggaarraa ta'e ummatatti dhibee ta'e rakkoo ta'e har'a gadi baasee seenaa badaa ofii seenaa fokkisaa ofii kakaleessa keessa taran himsiisaa jirachaadha. Jinniin makiidhaa ummata hedduu keessaa iyyitee waa hedduu dubbachiisaa arti. Makiitii jiraadhu. Ummanni Oromoo ammoo wanni amma beeriin dubbate kun akka salphatti ilaalamu. Waan salphaa miti ijoolleen teenna ta Arabaan, Yamaniin, Suudaaniin, Saudi Arabiyaadhaan, Paakistaaniin, Hindiin, Baangaaliidhaan gudeedamte ta afaan hin beekne ta ijoolleen maan teenna ijoolleen Oromoo, ijoolleen Habashaadhaa warri afaan Arabaa beeku mallaqaan gurgurataa ture beeriin isii takka ofii ufimte anaa miti ka jedhe. Kanaaf dubbiin kun dubbii salphaa miti beeka. Dubbii salphaa jinniin dubrummaa makiidhaa nama hedduu keessaa iyyaa jirti nama hedduu isiisaa jirti. Beeriitiyya. Bareeda goote nu amanuun kee waan guddaadha galatoomi namni ammoo ufitti ragaa ba'uun ragaa biraa nama biraan barbaachisu $300 gurguradhee ragaa qabaa jettiin yoo beeriin viidiyoo makiidhaa ragaa waliin gadi baaftee gurguramuu isii gadi baaftee $5,000 beeriidhaaf hin kenna yoo isiin maqaballeessaa osoo hin ta'in viidiyoo qabatamaa ka isiin nama biraatitti gurgurattee dubrummaa irraa fudhatame as baafte jechaadha walii gallee. Azuraan malee waan baay'ee akka dhageenyu beektu miti.
jireenya keenya keessatti waa baay'ee dhageenya. Amma kaa dubbiin ammallee hin qulqulloofne. Meeriitu iyyee dhugaadha moo gara kanaan dhugaadha isa jedhu ammallee hin baramne garuu wanti kun soba akka ta'e garuu namni ariinu dubbataa jira. Haa ta'u malee mucattiin immoo beeriinis hin jedhamtu immoo waan kana kakattee dubbataa jirti. Haala itti gootee fa'i waan gootee fa'i waan nu dubbataa jirti. Haa ta'u keddaamee haa bilchaatu jedhamati uummanni keenya. Keddaamee haa bilchaatu yeroo bilchaatee keessatti waliin haasofna. Sagantaan har'aaf qabanne kanuma fakkaata sagantaa biraatti mul'atu deebinuti amma eewwan akkanaa wajjin turtan.